maaltu duuba isaanii ture? Boorsaa diimaa hiriyoota sadii maal walirratti godhan? Seenaa ajaa'ibaa kan hanga dhumaatti yoo daawwattan wanta tokko irraa barattu. WhatsApp faamilii nagaa qabaadha nagaa qabaa kun ibsaa abbisidha. Akkuma beekamu maqaa isaanii moggaasuun lafa nalliitiin hin jiru. Sobbooqaa fooqaa, fuuxaa fuuxa qofanuma irratti maqaa ajaa'ibaa argadheera. Hiriyoota garaa walii beekan baay'ee kan wal jaalatan sadiitu ture. Isaanis Caalaa Sadiqaa, Abdiisa Bareedaa fi Boonaa Soof jaalatu ture. Egaa Caalaa, Abdii fi Boonaa ta'anii bosona guddaa tokko keessa waliin bashannanaa taphachaa waan garaa isaanii haasa'aa malaarra jiranii boorsaa diimaa tokko alaabaa irratti argan. Asirratti sadan isaanii boorsicha arganii isaan garuu boorsaa sanatti yaada isaanii hin kennine. Bosona sana suura kaafachaa, ajaa'ibsiifachaa, kolfaa, qoosaa, calluma jedhanii deemsa isaanii itti fufan. Booda irra gara boorsaa sanaatti dhiyaatan. Ija keessa wal ilaalaa boorsicha lafaa kaasuuf yeroo jiran ol fuudhuu dadhabanii lafumatti bananii ilaalan. Yeroo kana egaa jarri sadan wanta bara jireenya isaanii arganii hin beekne maallaqa hedduu boorsaa guutuu argan. Akka nahuu ta'anii sadan isaanii ija keessa wal ilaalan, asii fi achi ilaalan. Booda homaadhamnaan murtee tokko irra ga'an maallaqicha irrachuu akka qaban walii galan. Sana booda sadan isaanii beelanii waan turaniif Abdii fi Boonaan Caalaa Sadiqaatti maallaqa muraasa kennanii nyaata akka bituu ergan. Caalaanis xiqqoo erga irraa siqee booda dhaabbatee yeroo irratti waan dabaa yaaduutti ka'e. Ofii kootii nyaata bareedaa nyaadheen isaaniif summii itti godhee isaan erga du'anii booda maallaqa hunda isaa qofaa kotee fudhadhaa jedhee ofitti hime. Caalaanis deemsa isaa gara magaalaatti godhee achi ga'ees ofii isaatiif nyaata bareedaa nyaatee hiriyoota isaatiif nyaatichatti summii godhee bosonichatti qabatee as deebi'e. Kana booda wanti ta'e nama dhiba. Yeroo achi ga'u Abdii fi Boonaan Caalaa reebanii ajjeesanii achumatti boolla qotanii awwaalan. Kan Caalaa kanumaan goolabamteef boolla isaa birrii jechuun sadiin haguutu. Abdii fi Boonaanis daba hiriyaa isaanii Caalaa irratti yaadaniiru. Yeroo Caalaan inni xiqqaa ergaa deemu lama ta'anii waan tokko mari'atanii turan. Innis Caalaa ajjeefnee maallaqa hunda isaa lama ta'anii fudhanna. Sana booda biyya biraatti ni bannaa jedhan. Amma egaa Caalaa erga awwaalanii booda Abdii fi Boonaan maallaqicha adda hiratan. Caalaa yeroo kana utuu akkanaan jiranii lameen isaanii sababii baay'ee beela'aniif asirratti wanti isaan hin sobne yoo jiraate eeyyee dhuguma beela'anii turan. Egaa amma sababii beela'aniif nyaata Caalaan summiitti godhee fide sana ni nyaatan. Daqiiqaa booda lameen isaanii ni du'anii jechuudha. Xumurree irraa wanta argatanii nu ga'a jedha. Hammi ati barbaaddu hundi kan koo haa ta'u hin jedhin. Inni argatte si ga'a. Gaafa daba yaaddu dabatu si eeggata. Gaafa gaariidhuma namni waanuma facaase abbataa jedha. Egaa seenaan keenya sirratti dhuma hanga dhumaatti waan wajjin turtaniif guddaa galatoomaa. Seenaa akkasii itti hafuuf yoo jettan koomenti nuuf godha. Hanga viidiyoo ibidda ta'e walitti deebinutti subscribe, like, share, comment godha. Bye bye. Nagaatti.